Naafibsi yaada kee naatti dhiyaata fagaataa jaalalaan na dadhabsiifte mee lakkii itti yaadi qalbiin koo siif jecha raarraate dhadhahee si laalu siitu suufee miti naaf jedhii kuulatoo malla hubee miti yaadde niiftu garaa koo naatiti waaqayyoon ni beeytaa tantaatu naa fidi rabbi si abdadhaa si kadhadha hanna buqqee kiyyaan ni argadha hundu isaa harkaan magoshaadha keessa garaa kiyyaan rabbiin kadha rabbi si abdadhaa si kadhadha hanna buqqee kiyyaan ni argadha hundu isaa harkaan magoshaadha keessa garaa kiyyaan rabbiin kadha. Na kanatti tion tolfate tae isne kujro kana nati jaye khairano me banad amma bika ifan gamas ni jira me dake banad me man refonsi dubade hiriyota kanke arkesi gafade ganama subi oso kelmo namatti arbina na foto dalle hayne hak Bakatan waraabina ammoo miira keessa galu. Gaafa libbesi taaroo ciisan dhalee amma. Silaa gaddeebine irree gaddeebine adduraanus maayikii jecha tiktaakii kiyya meeqa gubatee ni beektaa irraa kaayinne kunillee naa gubatu irratti hin dalagaddooni rakkoon kom sigaltee ma akkasi mee rabbiin ilmoo akka maayikii si haa kan noosiin jekkam jetta tuqullee. Maayikii maan wallaahi rabbinaa qabdu akka maayikii moo jabdu bal'afe intala lafee qabdu oromoon nama jaba intala lafee qabdu itti rabbi intala akka maayikii na rabbi si haa kan wallaahi rabbinaa kan intala akka ayyuun xiqqoon qabdu rabbinaa kan yaabomee ijoollee tigisanii sadeen hin qabusan maayikiitti rabbi si haa baasu naan jimti ijootan wallaahi hedduun jaaladha rabbiif jechaan jaaladha ani maayikiin ol jetee namu waan akkanaa gootu ammoo rabbi jechaan ilmataa akkanaa akkanaa kan wallaahi. Waalaikum salam. Lalu batulle ati habonu mata tafi. Lalu batulle habonu mata tafi abshiri. Bada. Bada ani adan kaba dubbi tanarratti khara lamenu lalu tinjira khara khan raille garta ka dubbi frodeti ture. Duga walittis disne walittis lalle amma namu mira keessa bahee yoo mataa walitti qabne akkam isin fakkaata? Haala bareedaadha garuu haala bareedaa akka tokko jira. Assalamu alaikum. Maali Munira wallola qabnaasa? Waynamni nama ajajjuuti jabar. Ajajjuuti kita naan jedhama tokko nutti hin galchini dhiifama naa godhe ayyoo. Wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf har'a hedduun haareslaa islachuu bulooki sun godhee bahee dhabe ulfaadhaa baga na galchitanii. Geemiin taphadhu obbolummaa teenyaa faate obbolummaa rabbeecha danuun kutini geemiin taphadhu obbolummaa tana rabbeecha danuun kutini. Ayyee Fati wali qabnee jette. Maaliif jennaan gurbaa gargaaramuu qabu sanis ni gargaarra haala itti gargaarru sanis narraa eegaliiti ni mijjeessina irratti daleeyna waliin taanee karaa lameenuu mataa oli qabnee waan kana gargaarsisanis goonee nagee uumnee dabruu ni dandeenya chaaptara kana bira. Taduraa jennaan akka nama hodhoolal taduraati osoo dhiirri dilli Akkamitti hin Me yeroo takana dubbisaa dhiifama wajjin waan nuti wal fakkaatee jira. Anama fakkeenyaa fi jalqaba irratti obboleettii teenya rabbi rahmata haa godhuu fi dhiiga isiillee rabbi haa baasu. Itti aansee immoo wanni jechuu barbaadu wanni kun tiiktaakii waan isin amma dur haasawaa dabarsitan nama haaraa waan konfiyuus godhee jiruuf jecha hedduun afaan faajjeessaa jirtan. Miciyyoon tun osoo taariba karaa suudii deemtuu duute moo eega suudii dhuftee mana dallaalaa duute moo akka bakka kanatti ifa nu godha. Asirratti namni zamana kana gosa gosa
قوي لعم فك دلقة رم حاسو خيسن كش استراحن تنتمي برمان تنا بردبين وركا ولا قاعد مجيون سول ديمتو أكل عم فكني كان فهمتي أصو تعرف ديمتو بك استراحة سني دوتي مو نم دلقة دلقو استراحة مال قرا بك خانت إفن وقرا مجيون سودي دفتيتي عم شيء مجيون تضيف ما تكشو خيسن قله مجيون حركة دلالة جرتمو نما عادي دلقة مو أكم استراحة مال قوتي وان كان إفن وقرا خا Jootee miciyyoon akkuma nama takkatti istaraachi buute dalagachumaaf buute dalagaan irratti dhaabbatte. Haaluma dura buutee fadheen gadda buute dalagaarra. Yaa haaluma dura buute. Istaraan tun tamititti bu'an. Istaraan san istaraa ibsaa janiin gurbaan sanis warra gaara mul'ataati. Ganduma yaanii isaanii wajjin. Amma ishee miciyyoon harka nama taaribaa keessa jirti jechuudha haa. Hoguu istaraa jettan. Istaraa yaaniin istaraa yennaan amma gizee buunu istaruma janneet istaratti buuna ree. Dallaaluma biratti buuna dallaaluma dalagaa noofa. Tayyib ammaan tan adda durummaadhaan kan qabamu qabu dallaala san. Wanni hundinuu harka dallaala jirti. Qawwee wayii shuguxii ijoolleen araba mana kashi taphattuun shuguxii wayii shuguxii feekiidha. Namni kamii shuguxii nyaachisee lafa kaa micciyoo wayii bal'aadha. Kanaafuu micciyoo tana shirri irratti dalagameeti. Takkaa gosummaan haa taatu takkaan ammoo hijaa adda addaatiin haa taatu fedhan sakaraanii waan fedhan irratti dalaganii miciyyoon tun dirqama adda durummaan kan gaafatamuu qabu dallaala saniif abbaa istaraa saniiti. Amman tana kanarratti haa xiyyeeffannu kanarratti xiyyeeffadhaa. Yaa sanummaa akkasii abbaan mana saniitiis baafatee ijoolleenis ta muqaddamaa hanqa jirtulleen hundi isaanii baafatan jaan ammas bikkitti bu'an badoo waan taateef. Samare warab balkahba tabi sani jira nage. Sagaleen tiyani jirti mamme. Kale. Ni jirte. Me warri wadi da asir jirtan kawan kana. Kuma miciyoo guyyaa dhiyoo sanitti miciyoo Bar mamme anu wadi da wasiriin jira bar. Miciyyoodha. Anu bar wadiin jira bar. Amma shamarran wadi jirtan wadi keessa baafadha agarre atol deeman taayina wadi keessa. Biyaadda. Anu wadiin jira warri wadi garaa nama kaayee ilmoo diqaalaa fuudhee tana duraas micoota akka garaa kaanii. Waneta saajaarra darbamte. Edalga saja darbamte. Miciyoo edaal kan saajaarratti shaaraarra darbinee akkas jaa gurbaan isiin bira galtu. Kummeen. Ni hima sana. Shaaraarratti hin darbine miciyoo. Miciyoo duutuu mana jirti nan gaafattanii an dawwalee gaafadde bar miciyoo duutuu mana jirti. Duutuu mana jirtu darbamtee jirti. Amma darbamtee jirtis ni jaamaa jira. Chaa wajjin. Darban jaan amma dawwalee darban jaan. Gurbaan akka jee. Gurbaa bar gurbaa finnee gaafanne. Geetiin namana dhufeen irraa fudhatu dhabee arabtichi narraa baasi jee na dararraan firraa isbaaltii rabbaasee jee arabtichaa wajjin. Edaal kan saajaan araa isbaaltii rabbaasee mitiyyoo. Boyna koppilinki godha please koppilinki taaptaap godha share godha. Okay amma kan itti dhageettillee amma tana kun forroqallee jecha lama moosadillee waliin nama dubbanne giin miciyyoon baatee jirta kaan miciyyoon ala baatee jirtuuti siigalee mana baasan miciyyoo Senegal baasanii ispaatti darbanii mana jireenyaati jaan maamme arabtichi bakka inni galu mana jireenya isaati siigalee bakkuma mana jireenya arabticha mogga galan isaanilleen narraa baasaa jennaa yoo mootummaan addufte asitti anaafis rakkoodha narraa baasaadha naan jee akkasii firraa baafneedha isaan eegee dadhabee firraa baasee jee gurbichi. Be Munir galcha. Okay, amma isin ame me an wannin isin gaafadhu rakkummaan Saudi Arabiyaa tanatti rakkummaan waadii duute lameentu. Laal ta magara darban jee ta garaa qabdu jee ta warra Assalamu alaikum. warra ciroo sanis rifka bakka lokeeshina bakka afur ergitee diddee. Afur shan tanaa jijjiha malee yeroo gabaabuu keessatti ta'u ol baate kaa ta'u ol baatee ajandaa taate itti fudhadha akkasitti. Waa shamarran maal argeeti taan jaamtu cufte. Taan fuudhanii masjida darban taan zubaalee darbanii bara.
Dubbaddaa namni dubbachuu barbaaddan waan kanarraa. Namni quuqama qabdu dubbaddu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Assalamu alaikum. Maamlee kiyya dhaggeeffadhu wanti shukkutiin wal dhoytee qawween dhoytee wanti akkana jaamaa kun dhugaa dubbachuuf soba guddaa taa'u jechuun soba guddaa taa'u. Mitiyyoo kan ajjeese harka namaati. Namoonni silaa asirra ta'ee jechuun asirratti amma feemaasaas ta'ee warri tuqaa kanarra jiru hundummaa isaaniitu dubbii tana olii qaqqabnee viidiyoo irra daleennee hojjannee dhiiga mucaa kanaa baasuudha malee namni amma meeqaantam osoo obboleettiin nama farraqee nuufis obboleettii teenya jechuudha. Kanaafuu waltaanee waliigallee dhiigasii kana bakka itti godhuu qabnaan jaan. Ololleen ma deemu jiru kan shokkutiidha kan qawwee haasaan kun hundinuu soba. Namni hin beeyne hin jiru jechuudha amma shokkutees qawwees namni hin beeyne hin jiru isii. Kana na fakkaata dhiigasii kana bakka akkatti goonuu hin barbaadan. Maame waan biraa haa godhanii bara ajjeesaniimi yookaan nuti hin ajjeesine gajaan reef kamaa dho'isan jiraas ajjeesanii reef kas maa dho'isan kuni dargii moo Haile Sillaasee moo uummata Minilik haa reef kamaa Amaara mushaara dalagaa dhageeffadhu Amaara immoo Silte immoo Guraage immoo wantaas mushaara dalagaa warri reef ka du'e kana bar ajjecha irratti ajjecha biraa nuuf fidaa jiran mana kana taaptaa koppilinkii maan goone teessanii maan ilaaltan nama 200 jirtanii indee. Reef kan jedhamee dadhabnee magaalaa kanarra reef kuma eega okay isin ajjeesne isin kasasnu okay amri rabbiiti okay reef kuma nu kan naaw jaan kan yani bara du yaale bar reef kuma nu kan me dhiisa isin gaafan okay bakkuma reef ka jiru nu garsiisa nu fuudhee tu hakima geesse yookaan qabrii geesse awwaala me haadha geeni anna ajaa'ibu jira bara reef kuma kadannaa amataa fi amatatti hay Ani tana reefka waa'ee ajjechaatii miti waa'ee reefkaatii warna ajaa'ibu jira amma yani. Duutee fajjeestee haa jennu okay reefka bakka nu garsiisa haa awwaalamtu. Hai gudiidhaa bar kuni. Amma dhageeffadha an jero laal kana guggubu bar Muneer kana guggubu kana bilbilchaa jiru kan ibiddina qabatu. Dheengata michiyyoo warra jaarsoo talaga mite duutee masirratti darbamte. Achi dura torra alaa duuteeti wanta darbamte. Maramtee jechuudha. Isin galee zubaalee darbamte. Ni duutee badoo geessinee badoo firraa gannee jaan. Badoo geessanii makiinaan fageessanii firraa. Bar ilmoo namaati. Intala namaati bar lama. Sadaffaa tun duuteeti amma kun shaararra darban jaan.